Layer C kanarra yeroo tuqne media effect sticker text jedheen nu fida. Wanni kun faayidaa guddaa qabu akkasuma mallattoolee gara bitaa kanaan jiran jechuudha. Barnoota kutaa darbe irratti keessattuu kutaa lammaffaaf sadaffaa irratti waan baay'ee waliin ilaallee turre sarara jalqabaa kana miidiyaa yeroo galchine akkamitti akka ediitii goonu bareechine waliin ilaallee jirra. Ka duraan irratti maqasii ilaallee sagalee ilaallee speedii graafiksii waa hunda waliin ilaallee jirra. Mee conclude haa goonu waan kana daqiiqaa tokko lama keessa waliin cufnee haa ilaallu. Faayidaa barnoota darbee jechuudha. Faayidaa sarara jalqabaa kana kan miidiyaa tuqnee finnee waliin hojjetaa turre kana. Faayidaa isaa faayidaa barataa turreef kana waliin haa ilaallu mee daqiiqaa gabaabduu keessa sanaan booda gara barumsa ittaanutti seenna jechuudha. Kireetii tuqnee 16 erga filannee booda neekistii godhannee miidiyaa tokko finnee haa galfannu. Miidiyaa ediitii gochuudha yeroo fudhannee dhufnu sarara jalqabaa kanarra gala. Kan nuti waliin ilaalaa turres kana. Viidiyoochi sakandii 47 lama godhanna amma. Irra tuqnee miidiyicha irra tuquudhaan lama godhanna. Media irra erga tuqnee booda tuqaan sadan gubbaa ni jira. Tuqaan sadan kun ni jira achirra tuqnee lama godhanna. Sababni nuti lama godhannuuf takka beeksisaaf jalqaba irratti mummuranna takka immoo isa hin mummuramin kan namatti agarsiisuu deemaa jiru. Isa jalqabaa mummurree viidiyoon nuti agarsiisuu deemaa jirru dhimma maalii akka ta'e itti fayyadamnaa jechuudha. Duppilikeet yeroo goonu sanumatu lama nuu ta'a sararuma sana irratti ida'uun dhufee addaan jara baasaa jechuudha. Ka harka mirgaa kan hin mummurru yoo rakkinaa qabaatee bakka rakkinaa keessaa sirreessuu ta'e qofa. Ka harka bitaarra jiru garuu beeksisaaf fayyadamnaa jechuudha. Mummurree xiqqoo irraa fudhanna. Bakka 3tti bakka 4tti bakka ija ta'e keessaa mummurree fayyadamna jechuudha. Viidiyoon gara mirgaa tafee dhimma maalii akka ta'e ka gara bitaa kana mummurree itti agarsiifna akka introotti fayyadamne jechuudha. Viidiyoocha tuqnee viidiyoocha bakka ija ta'e keessaa fudhannee daawwattoota keenyatti beeksifna. Ka gara harka bitaa jiru ni mummuranna lama godhannee jirra. Sanaan booda gidduutti baafnee bakka feenu keessaa muranna. Waa'ee murachuu waliin ilaalaa turre. Kanaafuu maqasa keenya fayyadamnee bakka ija bakka 3tti yookiin bakka 4tti xixiqqeessinee fayyadamna. Xixiqqeessinee kaan irraa murree ganna. Viidiyoon duraan daqiiqaa tokkoof sakandii 47 ta'ee ture tokkoonsi 40 sakandii 47 ture amma garuu dhufee daqiiqaa tokkoof sakandii 6tti galee jira xiqqaatee jechuudha. Mummuree xixiqqeesseen jira. Ida'uun inni waannaan inni dhuma viidiyoo isa guutuudhaaf viidiyoo isii mummuranne ka addaan baasu viidiyoo inni dhumarra jiru jechuudha. Jara kanarratti giraafiksii adda addaa akkamitti akka hojjennu ilaallee jirra. Giraafiksii irratti hojjetanna jechuudha. Jara xixiqqoo kanarratti jara mummuranne beeksisa jalqabarra kaa'uu barbaanne sana jechuudha. Yoo nyaata ta'e yoo piraankii ta'e piraankiin sun akkam akka ta'e bakka ija jalqabarra haga sakandii 18 waan akkasii agarsiifna irratti hojjennee jechuudha. Viidiyoo xixiqqeeffannee kanarra tokkoon isaarra tuqaa giraafiksii barreeffama yoo barbaachise barreeffama itti gaggalfanna ammallee gara layerii hin deemne. Amma kan nuti asirratti haaraa laallu maali? Ida'uu kana. Ida'uu tuqnee ida'uu sanaan transition effect isa arganna. Namoota jettaniif deebii tahaa jechuudha. Dheengaddaa asset story download godhadhaa ture. Ida'uu yeroo tuqxan kan isinii dhufu maali? Transition effect. Transition effectiin kun yeroo viidiyoo tokkorraa tokkotti ce'u istaayila inni ittiin ce'u. Viidiyoo editing san miidhagsee bareechaa jechuudha. Transition effect bareechaa download godhadhaa isiniin jedheen ture. Ka download godhattan san ida'uurra tuquudhaan fiddanii itti galfattu. Ida'uu jalqabaa galchee lammaffaatti galchaara. Ida'uu inni sadaffaa ammaaf nu barbaachisu. Maaliif yoo intro qaban intro finnee beeksisaaf viidiyoo isa waannaa gidduu siichi waan galchinuudhaaf jechuudha. Erga giraafiksiif waan adda addaa itti galchinee booda sarara diimaa keenya gidduu lamman beeksisaatii fi gidduu lamman viidiyoo isa waannaa gidduu dhaabnee sarara diimaa keenya miidiyaa tuquudhaan intro yoo qabaanne intro fidannee dhufna. Intro waa'ee chaanaalii keenya irratti hojjenne finnee gidduu galchinaa jechuudha. Kan nuti gidduu galchinu dhimma maalii akka hojjechuu deemaarru isii gaggabaafannee hojjenneef viidiyoo isa waannaa gidduu intro galfannaa jechuudha. Namni yeroo chaanaalii keenya irratti tuqne beeksisa waan nuti hojjechuu deemaa jirru xiqqoo sakandii haga 7-8 yookiin 10 erga ilaalee booda sanaan booda gara intro keenyaatti cehaa jechuudha. Intro keenya ilaala sanaan booda. Intro keenya yeroo ilaalee kahee itti fuufee dhimma maalii akka ta'e hubatee jira. Itti fuufee ilaalaa jechuudha. Yeroo as ga'e viidiyoochi beeksifni nu hojjetanii nu xumurama sanaan booda introotti darba. Introorraan viidiyoo isa waannaatti dabarfataa jechuudha. Faayidaan guddaan barnoota nuti ilaalaa turre kana jechuudha. Kan ittaanu maali wanni isin asirratti dogoggoruu hin qabne jechuudha. Isii jalqaba mummuranne kana yoo feene sagaleen sadanuu qoba-qobaatti jira. Bakka 3tti waan hin mureef jechuudha. Irra tuquudhaan sagalee isaa irraa balleessina. Yoo feene sagalee haaraa itti galchuudha.
yoo feene kiraasikaalii finnee haguma sana qofa itti galchuudhaaf waan nu fayyaduuf jechuudha. Yookaan immoo sagaleedhuma isa oriijinaala waan bakka sanatti dudubbanne yookiin irra deebinee sagalee toraafna yookaan immoo akkuma sanatti dhiifna jechuudha. Inni jalqaba sarara diimaa keenya achi dhaabuudhaan riikoordii itti gochuu. Riikoordiin kunoo as bakka kana ni jira. Riikoordii irra tuqnee istaarti goonee waan feenu dubbachuu qabna jechuudha. Irratti dubbanna. Waan beeksisa jalqabaa sanaa wajjin deemuu danda'u. Kan nuti waraabnu garuu haga ida'uu intiroo keenyaatti kan nuti waraabuu qabnu. Yeroo inni intiroo keenya bira gahe ni dhaabna jechuudha. Yeroo inni bakka kana gahe istooppii goona. Sagaleen sun haga sanaa qofatti dhufee galaa jechuudha. Inni ittaanu sarara diimaa keenya duwwaarra dhaabuudhaan audio ka jedhu kana tuqnee engadda kiraasikaalii adda addaa akkamitti akka daawunlood godhatan isinitti himeen ture. Muuziik ka jedhu ka jalqabaa jira. Muuziikii sana keessa kan nuti kaayin maastariirraa daawunlood godhanne SFX ka jedhu kunis kan nuti kaayin maastarii keessaa daawunlood godhanne yoo bilbila keenya keessaa fiduu barbaanne albam jara jedhu kana yookaan folder ka jedhu fayyadamnee bilbila keenya keessaa finnee itti galfanna. Ammaaf muuziikii kan kaayin maastarii haa fayyadamu. Muuziikiin kun daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 waan akkasiitiin jira. Takka 2 filadhee fidee itti galchee isinitti agarsiisu. Ida'uun tuqeen fidee itti galcha. Garuu viidiyoochi daqiiqaa 2 wayi dheeraadha. Ni dheerata. Yeroon amma taphachiisu asirraa qabee jechuudha. Daqiiqaa 2 wayi. Garuu kan hin dhaabuu qabu bakka ida'uu sanatti. Maaliif akka inni beeksisa kiyyaa wajjin deemuuf jechuudha. Kanaafuu ida'uudha. Yeroo beeksifni itti bakka beeksifni dhaabatu sanatti dhaabeen sarara sagalee kanarra tuquudhaan irraa muree gataa jechuudha. Sarara diimaa kiyyaa achi dhaabeen sagalee tirfii ta'e kana kiraasikaalii tirfii ta'e kana irra tuquudhaan gara fuulduraa gara harka mirgaatti kanafu irraa muree gata kan lammaffaa fayyadame. Amma viidiyooniif sagaleen kiraasikaaliin an fudhadhee dhufe wal qixa ta'ee jira jechuudha. Namni yeroo viidiyoo kiyya taphachiisu beeksisaaf kiraasikaalii waan hin hojjechuu deemaaruuf kiraasikaalii walitti ilaalaa yoo barbaade sagalee addaatti galfachuu dandeessu. Kiraasikaalii galfachuu barbaadan haala kanaan galfattanii beeksisatii sana sakandii 15 dheeresseeyyuu natti fakkaata. Yeroo san taphatee ka'e intro kiyya taphata. Introon kiyya yeroo taphatee ka'e viidiyoo isa waannaa taphataa jechuudha. Viidiyoo isa qulqulluu nuti riikoordi godhanne. Viidiyoo isa dheeraa irratti garuu isa waannaa irratti isa mummuramin irratti giraafiksii hin fayyadamnu. Irra tuqnee jechuudha. Normaaliidha inni kun amma isa nuti guutuu agarsiisuu deemaa jirru giraafiksii fayyadamuu hin qabnu asirratti. Asirratti wanni nuti ediitii gochuu dandeenyu yoo viidiyoo kana taphachiisaa jechuudha. Taphachiifnee ilaallaa sirrii ta'uusaa. Yoo bakka ta'etti dhufee rakkina qabatee bakka sanatti sarara diimaa keenya dhaabuudhaan maqasii keenya fayyadamna jechuudha. Yoo feene kan sadaffaa kanaan giddu lammanitti kunnee bakka rakkinas qabdu san qofa keessaa murree baafna. Xiqqoosii gara fuulduraa deemnee rakkinni ka jiru ida'uu kana haga sarara diimaa yoo ta'e bakka san murree keessaa baafna jechuudha. Maqasa keenya ka sadaffaa fayyadamna yoo fedhe yoo gatuu feene ka jalqabaa fayyadamnee murree keessaa baafne amma. Bakka rakkina qabdu san qofa keessaa akkana baasuudhaan ediitii goona isa ittaanu jechuudha. Kanas waliin ilaalleerra sirriitti bakka rakkina qabu qofa keessaa baafna jechuudha sana. Wanni guddaan amma kana fee layers. Layersii kanarra yeroo tuqnee media effect sticker text jedheen nuu fida. Wanni kun faayidaa guddaa qabu. Akkasuma mallattoolee gara bitaa kanaan jiran jechuudha. Jarri kun faayidaa guddaa qabu. Jara kana fayyadamnee akkamitti hojjenna isa jedhu.